Ashamaa harka fuun akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaan neetwoork irraa oduu yeroo kanaaf qabannee jirru isinitti himaa dursa mata dureewwan oduu. Gochaan suukanneessaan finxaaleeyyii Amaaraa fi waraana Bilxiginnaatti fufee jira. Humnoonni Tigraay magaalota naannoo Affaar sadii to'achuudhaan dhaga'ame. Manni maree ministeerotaa labsii yeroo muddamaa akka ka'uuf murtee dabarse kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee jirrudha. Amma oduu bal'inaan. Gochaan suukanneessaan finxaaleeyyii Amaaraa fi waraana Bilxiginnaa itti fufee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu ganda Qilxuu Aabboo jedhamutti gaafa Majjii 25 2022 finxaaleeyyiin Amaaraa obbolaa lamaan bakka tokkotti ajjeesu maddeen keenya himaniiru. Akka maddeen jedhanitti obboloonni ajjeefaman kunneen osoo xaafii haamaa jiranii humni finxaaleeyyii Amaaraa duubaan itti ba'uun rasaasatti roobsuun ajjeesaniiru. Obboloonni ajjeefaman kun maqaan isaanii Magarsaa Olaanii fi Nagaash Olaanii kan jedhaman yoo ta'u, hawaasa naannoo keessatti jaallattummaa guddaa fi ilaalcha gaarii akka qabanis odeeffanneerra. Oduuma wal fakkaatan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfillootti waraanni Bilxiginnaa shamarree Oromoo tokko gudeede. Waraanni Bilxiginnaa damee Oromiyaa bakka hundatti gochaa suukanneessaa ilmaan Oromoo irratti raawwachuu jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan torban darbe godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Muggii iddoo addaa ba'umsa Gambeellaa jedhamutti shamarree Oromoo maqaan ishee Raayisaa Abdurrahmaan Muhammad jedhamtu gudeedu maddeen keenya nuuf himaniiru. Akka maddeen keenya jedhanitti otoo Raayisaan mana maatii ishee keessa maatiif nyaata qopheessaa jirtu waraanni humna addaa Oromiyaa jedhaman manatti itti ol seenuun balbala manaa cufatanii nama 7 ta'uun dabareen gudeedan jechuun maddeen himaniiru. Raayisaan akkuma isaan itti ol seenanii ijjite abbaan ishee obbo Abdurrahmaan Muhammad yoo birmatan waraanni Bilxiginnaa itti gad ba'uudhaan callisii taa'i yoo didde si ajjeefna jechuun doorsisanii ijuma isaa duratti mucaa isaa akka gudeedan maddeen mirkaneessaniiru. Godina Qeellam Wallaggaa keessatti ijoolleen shamarranii ba'anii galuun sababa waraana Bilxiginnaaf yaaddessaa waan ta'eef maatiin isaanii gara magaalota birootti baqachiisaa akka jiranis odeeffanneerra. Godina Shawaa Lixaa aanaa Bunnaa Gindabarat keessatti waraanni faashistii Abiyyi Ahmed manneen qonnaan bultootaa ibiddaan mancaasuun jiraattota irratti dhaanicha hamaa raawwachuun gabaafame. Guyyaa Jimaataa Sanbata duraa fi Dilbata amajjii 21 hanga 23 2022 Shaggar Lixaa aanaa Bunnaa Gindabarat ganda Gooroo Furxuxxootti waraanni faashistii Abiyyi Ahmed manneen maatii 10 olii qabeenya keessa jiru waliin ibiddaan gubuun barbadeessee jira. Qonnaan bultoota hedduus tumuudhaan miidhaa ulfaataa irraan ga'aniiru. Kana malees iddoowwan ibiddaan gubaman alatti immoo saamicha gaggeessuun qabeenya uummataa mana cabsuun konkolaataatti fe'atanii deemu jiraattonni himaniiru. Humnoonni Tigraay magaalota naannoo Affaar sadii to'achuun dhaga'ame. Lolli humnoota Tigraay fi waraana Bilxiginnaa gidduutti naannoo daangaa Tigraay fi Affaar keessatti adeemaa jiru jabaatee itti fufuun humnoonni Tigraay magaalota Affaar 2 Abalaa fi Mageellaa jedhamu to'achuu isaanii mootummaan naannoo Affaar beeksisee jira. Dhaabbata mirga namoomaa Affaariif gaafatamaa kan ta'an obbo Gahaasa Himad ibsa raadiyoo Jarmanii kutaa afaan Amaaraaf kennaniin akka jedhanitti waraanni Tigraay lakkoofsaan guddaa ta'e haleellaa haaraa taasisaa jiruun aanota Affaar weeraraa jira jechuun himatanii jiru. Erga humnoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa ba'anii asitti haleellaa jabaan Affaar keessatti taasifamaa jiru kun kan jalqabaatis jedhameera. Torbee darbe humnoonni naannoo Affaar daangaa ce'ee ergama Abiyyi Ahmed raawwachuuf carraaqaa waan jiruuf gochaa kanarraa akka dhaabbatu jechuun komaandii poostii loltummaa Tigraay ibsa baaseen akeekkachiisee ture. Naannoon Affaar gama isaaniitiin humnoonni Tigraay haleellaa taasisaa jiraachuu himatee sababa kanaanis lammiileen nagaa ajjeefamuu fi qe'ee isaanii irraa buqqa'uu himatee jira. Sirni Bilxiginnaa Federaalaa ibsa tibba kana baaseen immoo TPLF daandii gargaarsa namoomaa Affaarii gara Maqaleetti geessu sababa waraanaatiin cufee jira jechuun himateera. Dubbimaan mootummaa naannoo Tigraay kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa himannaa kanaaf deebii kennaniin humnoonni Affaar gargaarsa namoomaa karaa World Food Program ergame magaalaa Abalaa keessatti ugguranii jiru jechuun naannoon Affaar akka gargaarsa namoomaa gufachiisaa jirutti